Nagaan ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu obboloota akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kiyya fayyaa kiyya har'a barumsa keenya boqonnaa 31 irra geenye jirra seera keessa deebi'i har'a immoo bifa aaraatiin dhadhanadha kanani nuuf hojjedheetoo dhufeetoo jiru akka kanaan dura gaaffii feesbuukii qofa irratti hin argattanii asamma yuutuubii irratti kinoo barreessitenan jira kinoo barreeffama gaaffii anuma boqonnaa 31 kana keessa guutummaa isaa ba'e gaaffii tokko hanga gaaffii 10tti dubbistanii asuma koomentii jalatti yuutuubii jalatti deebisuu dandeessu akkasuma immoo ammas deebi'ee feesbuukii irrattis nani maxxansa gatii ta'eefni achi jalattis dubbistanii deebisuutii dandeessu. Boqonnaa kana gaaffii kana kinoo jalqaba irratti dhufee jira dubbisaati erga dubbiftanii waarattanii booda gaaffii kana immoo deebisuudhaaf isanani dubbise dhaggeeffadhaa kinoo ergan gaaffii bifa kanaan barreessee isin maxxansee asirratti isa booda immoo guutummaa boqonnaa kanaa dubbisee jira waan ta'eefni isa dhaggeeffattan deebisuuti dandeessu siniin jedha baay'ee gaaffii salphaa fi baay'ee gaaffii hubachuudhaaf siniin mijatudha yoo baruu barbaaddan yoo dubbisa galee waaqayyoo dubbisuudhaaf fedhii qabaattan hundumasaa gochuuti dandeessu argachuu dandeessu siniin jedha eebbifamaa gaaffii keessan dubbisaatitti seenutti dhaggeeffadhaa siniin jedha eebbifamaa boqonnaa 32 irratti wal agarra. Yommus Museen gad ba'ee dubbii kanatti fufee jiru guutummaa Israa'elitti hin dubbate inni isaaniin ani hamma nama waggaa 120 ta'eera ani si'achi nama gad ba'uu fi ol galuu danda'u miti Waaqayyos ati Yordaanos kana hin ceetu anaan jedheera Waaqayyo gooftaan keessan ofuma isaatii isin dura bu'ee in ce'a saba achi jiranis fuula keessan dura in balleessa isinis biyya isaanii in fudhattu Iyyaasuunis akkuma Waaqayyo dubbate isin dura bu'ee in ce'a Waaqayyos Sihoonii fi Oogin mootota warra Amoorotaa biyya isaaniis yommuu balleesse akkuma godhe saba sanas akkasuma hin godha Waaqayyo harka keessan keessa isaan hin buusa isin immoo akka hani isin abboome isaan godhaa Waaqayyo gooftaan keessan isin wajjin in adeema inni gadi isin hin dhiisu isin hin irraanfatus kanaafis cimaa ija jabaadhaa isaan in sodaatinaa inna hinaas jedhe Museen ergasii guutummaa Israa'el duratti Iyyaasuu waamee cimii ija jabaadhu ati saba kana wajjin biyya Waaqayyo abboota isaaniitiifis kennuudhaaf kakateefitti in galta biyyichas dhuunfaa isaanii gootee isaaniifis hin hirta Waaqayyo ofuma isaatii si dura hin adeema si wajjinis in ta'a inni si hin dhiisu si hin irraanfatus in sodaatin inna hinis jedheen. Ergasii Museen seera kana caafee sanyii Leewwotaa warra lubootaa saanduqa kakuu Waaqayyoo baataniif maanguddoota Israa'el hundumatti in kenne Museen isaan abboome dhuma waggaa 7 yeroo gatiin namaaf dhiifamuu fi yeroo ayyaana gordummaatti yeroo guutummaan Israa'el iddoo Waaqayyo ofii isaatiif fo'atetti isa duratti argamuudhaaf dhufan seera kana hundumaa isaanii duratti akka isaan dhagahanitti dubbisaaf yommus saba sana dhiirotaa fi dubartoota ijoollotas galaa keellaa keessan keessa jirus Waaqayyo gooftaa keessaniif dhaga'uu fi isa sodaachuu akka baranii fi dubbii abboommii isaa kana hundumaas gaarii godhanii akka eeganiif walitti sassaabaa ijoolleen isaanii warri seera kana hin beeknes biyya isa Yordaanosiin ceetanii qabachuuf jirtan sana keessatti bara hundumaa isa dhagahanii Waaqayyo gooftaa keessan sodaachuu haa baran jedhe. Waaqayyo yommus Museedhaan kunoo guyyaan ati itti duutu dhiyaateera Iyyaasuu
waame isa wajjin gara godoo itti wal ga'anitti dhiyaadhaa ani isatti hojii nan kenna jedhe. Museenii fi Iyyaasuun gara godoo itti wal ga'anitti hin dhiyaatan. Waaqayyo immoo godicha biratti utubaa duumessaa keessaan hin mul'ate. Utubaan duumessaas balbala godichaa irra hin dhaabbate. Waaqayyo itti fufee Museedhaan, kunoo ati hin duuta, abboota kee birattis in sassaabbamta. Jarri kun garuu dhaqanii waaqayyolii hormaa kan warra biyya itti galuuf jiranii sana duukaa hin bu'u. Kana immoo in irraanfatu. Kakuu ani isaanii wajjin gale kanas in cabsu. Yeroo sanatti immoo haariin koo isaan irratti hin boba'a. Ani isaan nan dhiisa. Fuula koo isaan duraa nan dhoksa. Isaanin dhumu. Wanti hamaan baay'eenii fi rakkinni isaanitti hin dhufa. Guyyaa sanattis wanti hamaan kun Waaqayyo keenya nu gidduu waan hin jirreef nutti dhufe mitiiree hin jedhu. Ani guyyaa sanatti isaan gara waaqayyolii biraatti garagaluudhaan wanta hamaa waan hojjetaniif fuula koo raawwadhee isaan duraa nan dhoksa. Ammas faarfannaa kana caaffadhuutii akka isaan faarfataniif Israa'eloota barsiisi. Innis isaan irratti anaaf dhugaa hin ba'a. Yeroo ani biyya aannanii fi damma baasutti isaan abboota isaaniif kennuuf kakadhe sanatti isaan galchuu, isaan immoo achitti nyaatanii quufanii gabbataniis gara waaqayyolii biraatti garagalanii isaaniif in hojjetu. Ana immoo in tuffatu, kakuu koos in cabsu. Yeroo wanti hamaan baay'eenii fi rakkinni isaanitti dhufu, faarfannaan kun ijoolleen isaanii waan isa hin irraanfanneef isaanitti dhugaa hin ba'a. Biyya ani isaaniif kennuuf kakadheefittis utuma hin galiin iyyuu harruma garaa isaanii keessatti maal akka isaan yaadaa jiran ani beeka jedhe. Museen yommusuma faarfannaa sana caafee Israa'eloota in barsiise. Waaqayyo yommus cimii ija jabaadhu, ati ijoollee Israa'el biyya ani isaaniif kennuuf kakadhetti in galchita. Anis si wajjin nan ta'a jedhee Iyyaasuu ilma Nuuni in abboome. Museen dubbii abboommii kana hamma dhumaatti macaafatti caafee erga fixee booddee Leewwota warra saanduqa kakuu Waaqayyoo baatan ajajee macaafa seeraa kana fuudhaatii achi taa'ee akka inni isinitti dhugaa ba'uuf saanduqa kakuu Waaqayyo gooftaa keessanii bukkee ka'aa. Isin warra didduu fi boqu-jaboota akka taatan ani beeka. Kunoo ammuma utuu ani isin gidduu jiruu iyyuu Waaqayyoon hin didduu. Erga ani du'e immoo ammam kana irra haa caalu ree. Maanguddoota gosa keessanii, geggeessitoota keessan hundumaa asitti walitti naa qabaa. Anis akka isaan dhagahanitti dubbii kana isaanitti nan dubbadha. Waaqaa fi lafa waamees isaan irratti dhugaa nan baasisa. Erga ani du'e booddee karaa ani isin abboome irratti gortanii raawwattanii akka isin mancaatan ani beeka. Isin fuula Waaqayyoo duratti wanta hamaa hojjechuudhaan isa haarsitanii hojii harka keessaniitiin waan isa dheekkamsiiftaniif gara booddeetti wanti hamaan isinitti hin dhufa jedhe. Ergasii Museen dubbii faarfannaa kana akka isaan dhagahanitti amma dhumaatti guutummaa waldaa Israa'elitti in dubbate.